Bakka abbaa kan ilmaa kan hafuura qulqulluu waaqa tokkoon ni amanna amiin. Kabajamootaa fi jaalatamootaa maatiiwwan Waaqayyoon kan jaalattan Waaqayyo isiniin kan jaalatu hundumti keessan hordoftoonni chaanaalii keenya akkam jirtu, akkam yoo nageessanii, akkamiin turtanii. Gooftaan keenya qorichi keenya Iyyasuus Kiristoos guyyaa har'aatiin kan nu ga'e galanni ulfinni teessoo isaa aariyaam irratti isaaf haa ta'u. Egaa guyyaa har'aa kana ammoo kutaa sadaffaa barnoota keenyaa yeroo soomii dhugaatiin hin eeyyamamu moo hin eeyyamamu isa jedhu mee waliitiin laalla. Yeroo soomaa dhugaatiin hin eeyyamama moo hin eeyyamamu? Egaa dhimmi dhugaatii gaafa ga'u baay'ooliin keenya sammuu keenya keessa kan dhufu dhugaatiin hin eeyyamamu moo hin eeyyamamu isa jedhudha. Akka seeraa fi akka heera mana kiristaanaa keenyatti kan dhorkamu dhugaatiidha moo machiidha? Sooma keessatti kana ilaallu. Yeroo baay'ee egaa namoonni baay'een hin soomnaa gaafa jedhan, ani kiristaana gaafa jedhan, ani ortodoksiidha gaafa jedhan, baay'een isaanii hin dhageenya. Keessumaati ortodoksummaan maqaa eenyumallee hin fayyisu. Baay'een isaanii darbee darbuun abboolii irraati kan dhufe. Otoo wangeelan baratiin, otoo isaaniif hin galin, gariin isaanii immoo qooqaan nama isaan barsiisu dhabuudhaan, maatiin isaanii bu'uura wangeelaa dhabuu isaaniitiin darbee darbuutiin akkuma bara Musee seera laphee kan jedhamu, heegga libboona kan jedhamu, barreeffamni otoo hin jiraatiin, lallabni otoo hin jiraatiin, seeruma kennameetiin, seeruma itti himameetiin abbooliin keenya amantaa kana baatanii asiin gahanii jiru. Walumaa gala dhugaatiin hin eeyyamamu moo hin eeyyamamu? Isa jedhuudhaaf manni kiristaanaa keenya dhugaatiin hin dhugin hin jettu. Garuu hin machaa'inii ni jetti. Dhugaatii hin dhugin hin jettu, hin machaa'in jedha. Keessumaa immoo amma ka'umsi keenya yeroo soomii keessa wantoonni alkoolii ta'an dhugamu moo dhugamuu hin qabanidha. Wantoota dhorkaman keessaatii dhugaatiiwwan alkoolii ta'an hundi isaaniiyyuu yommuu soomaa kan dhorkamanii jechaadha. Maaliif yoo jenne qaamota nyaataaf dhugaatii qaamota miira namaa sochoosan keessaati. Namoonni baay'een hin dhugu, erga dhuganiin booda hin machaa'u, erga machaa'aniin booda immoo namaan walitti bu'u, wal ajjeesu, dhiiga walii dhangalaasu, wal abaaru, jecha hin taane waliin jiru. Kanaaf egaa gabaabumatti dhugaatiiwwan alkoolii akka dhugnu, dhugnee akka machoofnu yeroo soomii kana keessa tasumallee hin eeyyamamuu jechaadha. Hin eeyyamamuu jechaadha. Egaa akkuma beekamu dhugaatiin bu'aa inni qabu Looxiitiin maal akka godhe, nyaanni Esaawutiin maal akka godhe seenaa kana ni beekna. Waan ta'eedhaaf yeroo soomii dhuguun machaa'uun hin eeyyamamu. Kana faanallee wal qabatee bu'aawwan beelladaa alatti kan ta'an nyaatonni qaama namaa ijaaran baay'ee jiru, fuduraa fi kuduraan. Akkuma beekamu guyyaa soomaa oollee sa'aatii 11 geenyee nyaata baay'ee fuduraaf kuduraan itti baay'ate yeroo nyaannu
Sooma oolle sana shaarre jechaadha. Keessumaa yeroo soomaallee nyaanni nyaannullee daangaa qabaachuu qaba. Dhugaatiin dhugnullee daangaa qabaachuu qaba. Inni dhugnallee yoo ta'e bifa baay'ee xiqqoo ta'eetiin dhuguun nurra jira. Nyaata soo ta'e kanneen akka kuduraa fi fuduraa, juusiiwwan garaagaraa deddeebisnee fayyadamuu dhiisnee hanga isaa xiqqeessinee dhuguun baay'ee barbaachisa. As keessatti immoo yeroo soomii kana sooma sagada kadhannaa baay'ee cimsuu qabna. Baay'ee cimsuu baay'ee jabeessuu qabna. Kanan ta'u yoo ta'e soomni keenya gatii hin qabu. Faayidaa hin qabu. Inni biraan yeroo sooma keessa wal dhabdeetiin soomuu hin qabnu. Namootaan wal dhabnee soomuu hin qabnu. Namootaan wal dhabnee wal lollee soomuu hin qabnu jecha. Dhiifama walii goone warra nu miidhanis warra nuti miines dhiifama goonee fi soomuun akka nurra jiru manni kiristaanaa keenya nu barsiiste jecha. Kanan ta'u yoo ta'e hin soomne otoo hin ta'in waa biraadha. Inni biraan immoo waqtii soomii kana keessa soomuu jechuun ciree darbanii laaqanaa fi ciree bakka tokkotti nyaachuu miti. Yookiin ciree darbanii laaqanaa darbanii tursiistuu biddeen lama sadii nyaachuu miti. Inni guddaan immoo warra waan nyaatan waan dhugan dhaban mana kiristaanaatti kufanii jiran sanarra ciree keenya irraati laaqana keenya irraati cabsanii isaan ilaachuu, waan gaarii hojjechuu, araaramuu, walitti araarsuu, dhiifama walii godhuu. Kanaafidha macaafni qulqulluu kan araarsan qulqulloota mootummaan waaqayyoo kan isaanii waan ta'eedhaaf የሚያስታርቁ ብፁዓን ናቸው የእግዚአብሔር መንግስትም የነሱ ናትና jedha waan nu barsiisu. Kanaatiif bifa kamiin soomaa jirra? Maalirra soomaa jirra? Guyyaa guutuu soomaa oollee nyaata 100 fudhanne nyaachuun nyaata nyaannullee hir'isuun yoo danda'ame kanneen akka akaawwii, kanneen akka qixxaa yookiin maxinoo nyaata gogaa ta'an nyaachuu kan qabu. Maaliif qaama keenya keessumaa warreen akka viitaaminii ta'an kun kan nyaanneef maaliifidha? Akka isaan qaama keenya hin ijaarre. Akka isaan qaama keenya hin ijaarre gochuun baay'ee barbaachisa jechaadha. Egaa namoonni baay'een seera kana eegaa hin jiran. Seera kana hordofanii hin sooman. Callisanii sa'aatii kan sooman. Callisanii sa'aatii kan eegan baay'een isaanii jiru otoo hin soomin otoo hin sagadin. Kana jechuun akkuma nama biyya fagoo dhaqee otoo nyaata nyaatiin ture otoo akka nama dhugaatiin dhugin ture ta'uudha jechaadha. Yeroo baay'ee asirratti immoo kanaan wal qabate gaaffiin ka'u maal seetanii galgala ganamallee otoo hin nyaatiin saganna. Galgala immoo irbaata nyaannee sagaduu dandeenyaa gaaffiin jedhu ka'eera. Irbaata nyaannee sagaduu dandeenyaa kan jedhuudhaaf yoo dandeenye ganama otoo hin nyaatiin saganna. Guyyaas laaqana nyaachuudhaaf gaafa kaanu soomii hiikuudhaaf gaafa kaanu sagaduu dandeenya. Galgala immoo yoo xiqqaate otoo nyaata hin nyaatiin kadhannaa keenya godhannee sagannee rafuu qabna malee nyaannee quufnee kadhannaa goone kan sagannee rafnu sun faayidaa hin qabu. Kanarratti yeroo baay'ee sirrachuu kan qabu galgala rafuun dura kadhachuu sagaduun barbaachisaa waan ta'eedhaaf otoo nyaata hin nyaatiin kadhannee sagannee booda irbaata keenya nyaannee rafuu dandeenya. Yookiin immoo nyaata keenya dursinee nyaannee sa'aatii 2-3 turree
kadhannee sagannee rafuu dandeenya. Seera kana baru hunda keenya fayyada. Yoo kana hin taane ammas saganni keenya gaaffii keessa gala jechaadha. Asirratti immoo ammas gaaffiin biraa maal seetanii yeroo sagannu immoo haal meeqaaf saganna daangaa qabaayi saganni ganamas guyyaas galgalas gaafa sagannu yeroo meeqa sagaduu qabna kan jedhuuf kunis hammi daangeffame yoo jiraachuu baate amma dandeettii keenya saganna 21 41 64 isaa ol bifa kanaatiin baay'isnee sagaduu dandeenya. Egaa akkuma beekamu sagadi yeroo soomaa labsi sagadamu sagada sooma dhuunfaa yeroo gaabbii gallu irraati garaagarummaa qaba. Yeroo gaabbii gallu sagadi nuu kennamu lakkaamee daangeffamee murtaa'ee nuu kennama. Inni yeroo sooma kana daangaa hin qabu. Hanga dandeenye sagadu amma barbaanne sagaduu dandeenya. Maaliif baay'ooliin keessan gaaffii kana waan kaastaniif? Gaaffii kana waan kaastaniif. Kanaatiin wal qabate yeroo soomaa amma dandeenya soomu, amma dandeenya sagadu, amma dandeenya immoo kadhachuu dandeenya jecha. Kanaaf asirratti gaaffiin kun lammata kan kaane ani isin abdadhaa seeraan isinis dhaggeeffadhaati waliif sheer taasisaa waliif dabarsaa sagaleen kun hunduma biraa qaqqabu. Egaa akkuma beekamu chaanaaliin kun erga banameeti waggaa 3 guutuuf. Chaanaaliiwwan afaan Amaariffaa ji'a tokkotti ji'a lamatti sabiskiraayibii 20,000 30,000 miliyoona kan galan jiru. Yeroo baay'ee dadhabne otoo hojii akkasii kana hojii wangeelaa hojjennu maaliif uummanni keenya nu dhaggeeffachuu dhabaa anaaf gaaffii ta'a. Inni itti aanu kutaa darbaffaan yeroo soomaa tasuma raawwatamuu kan hin qabne. Yeroo soomaa tasuma wantoota raawwatamuu hin qabne kutaa darbaffaa keetti ilaalla. Waan nu dhaggeeffataniif galatooma sabiskiraayibii warreen hin goone amma sabiskiraayibii godhaati waliif dabarsaa. Baatiiwwan Waaqayyo isin faanaa ta'u sooma eebbaaf nagaa jaalalaa isiniif haa taasisu. بكم رت